Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabuu keessummeessaan keessanarraan murataa sabaati. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii isin beeksifna. Akkuma aadeffatamee jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Alagaa fi dukkanatti hin dhukkubsatan qophiin keenya itti aanee dhiyaatu kana jalatti kan jedhu qaba. Jaarmiyaan mirgoota namoomaaf falmu kan idil addunyaa Human Rights Watch haala qabaa mirgoota biyyoota addunyaa ilaalchisuudhaan gabaasa waggaatti bana baasee jira. Gabaasa kana keessa haala Impaayera Itoophiyaa keessaa irratti fuulleffachuun kan qindeeffanne ammoo xumura irratti isiniif dhiyeessina. Jalqaba hanga xumuraan wajjin turaan afeerraa keenya amma gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Ministeeronni Jarmanii fi Faransaay Itoophiyaa daawwatan itti gaafatamummaan jiraachuun nagaa waaraaf murteessaa ta'uu akeekan. Hangaaqni ba'utti araarri dhugaan jiraachuu akka hin dandeenye Jarmanii fi Faransaay beeksisaniiru. Ministeeronni dhimma alaa Jarmanii fi Faransaay Itoophiyaa keessatti haga haqni argamutti nageenyi fi araarri amansiisaan argamuu hin danda'u jedhanii jiru. Ministeeronni biyyoota Awurooppaa kunneen wayita Itoophiyaa daawwatanitti ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin adeemsa marii nageenyaa fi araaraa mootummaan federaalaa fi TPLF itti jiran irratti mari'ataniiru. Wayita qaamoleen wal waraanaa turan gara nageenyaatti ce'uuf adeemsa irra jiran kanatti mallittiin dhiittaa mirga namoomaa fi akka yeroo waraanaa raawwatameef haqa barbaadan jiraachuu akka qabu ministeeronni kunneen dubbataniiru. Ministeeronni kunneen gara fuula duraatti kutaalee Itoophiyaa yakkooleen hedduun keessatti raawwataman daawwachuuf akka jiranis ibsanii jiru. Aangawoota Awurooppaa lameen kunneen simatanii kan keessummeessan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin namni yakka raawwate kamuu adabbii isaa osoo hin argatin akka hin dabarre mootummaan isaanii akka mirkaneessu ibsanii jiru. Haa ta'u malee haasawaa obbo Dammaqaa kanarraa namoonni baay'een shakkii akka qaban ibsamaa jira. Aangawoonnii fi ajajoonni waraanaa sirna PP guutuu biyyattii keessatti yakka waraanaaf duguuggaa sanyii raawwatamee fi raawwatamaa jiru jalaa dheessuuf shiroota garaagaraa xaxaa turuu yaadachiisu. Mootummaan bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan deeggartan jedhuun uummata nagaa hidhuu fi qabeenya saamuu jabeessee itti fufee jira. Godina Lixa Shaggar Onaamboo ganda Xulee keessatti mootummaan bilxiginnaa uummata nagaan waraana bilisummaa Oromoof nyaata laattan tumsa gootaniif ittiin jechuun dubartoota dabalatee namoota hedduu mana hidhaatti guuraa fi qabeenya isaanii saamaa jira. Haaluma kanaan obbo Biqilaa Kafanii jalaa mi'a manaa keessaa hundaa konkolaataatti fe'achuun hoggaa duraa saaman haadha warraa isaa aadde Qananii Baayisaa mucaa ishee ji'a hin guunne waliin akkasumas aadde Bashuu Shabburaa jedhaman hidhanii jiran. Kana malees bulchiinsi mootummaa bilxiginnaa magaalaa Ambootti kan argamu mana obbo Biqilaa Kafanii kutaa 12 boorrataan yookaan doozaraan jalaa diiguu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru.
Obbo Geetaachoo Galaan kan jedhaman jalaa mi'a mana keessaa guutuutti yeroo jalaa fe'atan haadha manaa isaa aadde Dammee Addisuu duraa hidhuu maddeen keenya dabaluun ifa godhu. Obbo Caalaa Fayyeeraa akka jedhaman jalaa ammoo mi'a mana keessaa alatti gadi guuruun mana isaa erga gubanii barbadeessanii booda haadha warraa isaa aadde Caaltuu Bokonaa duraa hidhuu maddeen keenya ifa godhanii jiru. Kana malees maanguddoo biyyaa kataan obbo Damisee Immiruu fi haadha warraa isaanii aadde Zawdituu Guddataa jedhamanis qabanii akka hidhan ibsameera. Akkasumas aadde Xuuree Hayluu fi haadha daa'ima Haraasaa aadde Warqituu Ilaalii jedhaman qabanii hidhuun iraarsaa akka jiran maddeen keenya ifa godhu. Namoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoof nyaata laattanii fi tumsa gootaniif jedhamuun mootummaa Bilxiginnaan qabaman kunniin yeroo ammaa magaalaa Amboo keessatti hidhamanii gidirfamaa akka jiran beekuun danda'amee jira. Sirni Bilxiginnaa dubartoota daa'imman waliin akkasuma jaarolee biyyaa hidhaatti guuruun yakka suukanneessaa hawaasa Oromoo irratti raawwatuu itti fufee jira. Ministeeronni paartii PP4 hojii isaanii duraa irraa geggeeffaman. Manni maree ministeerota sirna PP guyyaa kaleessaa amajjii 14 bara 2023 ministeerota 4 geggeessuu ibse. Ministeeronni geggeeffamanis ministeera Albuudaa Taakkalee Uumaa, ministeera Geejjibaa fi Loojistikii Daagimaawit Mogos, ministeera Qonnaa Umar Hassanii fi hoogganaa waajjira muummee ministeeraa fi ministeera dhimmoota kaabinee kanneen ta'anidha. Ministeeronni kunneen kabajaan geggeeffaman jedhamuu isaanii malee eessatti akka geggeeffaman wanti ammatti ibsamee hin jiru. Manni maree ministeerota sirna PP kaleessa walgahii geggeeffatu miidiyaaleen sirnicha jala jiran beeksisuunis ni yaadatama. Oduu xumuraatiin mootummaan Bilxiginnaa maanguddoo Oromoo obbo Dhaqqabaa Waariyoo hidhuun dhaga'ame. Jaarsaaf jaartii ijoolleef nama guddaa osoo addaan hin baasne duula hidhaaf ajjechaa guutuu Oromiyaa keessatti akkaan ammeessee geggeessaa akka jiru mootummaan Bilxiginnaa amajjii 13 bara 2023 ganama hidhattoota isaa Shaashamanneetti kan argamu mana obbo Dhaqqabaa Waariyootti erga weerarsiisee booda obbo Dhaqqabaa Waariyoo qabee hidhuu maddeen keenya gabaasaniiru. Maanguddoo Oromoo obbo Dhaqqabaa Waariyoo amma duras yeroo garaagaraatti mootummaa Bilxiginnaan qabamanii manneen hidhaa adda addaa keessatti iraarfamaa akka turan yoo ta'u, akkasumas bara mootummaa wayyaanee EPRDFs hidhamanii iraarfamaa akka turanidha. Maanguddoo Oromoo obbo Dhaqqabaa Waariyoo bara mootummaa wayyaanee EPRDFs ta'ee bara mootummaa Abbaa Irree Bilxiginnaa kana keessa kan hidhamaa turaniif ammas hidhamaniif badii qabaatanii osoo hin taane Oromummaa fi sabboonummaa isaaniitti akkasumas kaayyoo itti amanan irratti jabaatanii waan mul'ataniifi. Haaluma wal fakkaatuun Jaan Mahammad Amin Faaris godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti miseensa koree waajjira baa'oo ta'e haadha isaa dhukkubsattee godina Jimmaa Ona Sigimootti argamtu dubbisuuf akkuma dhaqeen caasaa Bilxiginnaa onichaan erga hidhamee torban tokko ta'ee jira. Jaal Mahammad Amin waan balleesse hin qabu miseensuma adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef qabanii hidhan jechuun maddeen keenya gabaasaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun ammaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenyaa kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya karaa marsariitii sagalee bilisummaa Oromoo www.voiceoforomoliberation.com akkasumas karaa Facebook peejii keenyaatiin akkasumas karaa YouTube keenyaan yeroo garaagaraatti karaa Facebookii keenyaan isin beeksisaa jirruun hordofuu dandeessu. Alagaa fi dukkanatti hin dhukkubsatan. Qophiin keenya ittaanee dhiyaatu kana jalatti waan jedhu qaba walumaan hordofnu. Alagaa fi dukkanatti hin dhukkubsatan. Impaayirri Itoophiyaa mooraa mootii malee mootummaan bultee hin beekne mana hidhaa sabaa fi sablammootaati.
tarree impaayirota addunyaa kanaa irratti afaan qawween ijaaramanii keessaa tokko kan taate Itoophiyaan jaarraa 21ffaa jaarraa qaroominaa impaayironni addunyaa kanaa hedduun caccabanii sirna dimokiraasiitti tarkaanfatan kanattis akkuma afaan qawween ijaaramtetti afaan qawween uummattoota biyyattii korkoddee bulchaa jirti. Erga sirnoonni mootii dhufaa lufaan afaan qawween uummattoota biyyattii bitaa turan kufanii asittis Itoophiyaan maqaa kebeebsaa sirna dimokiraasii fakkaatu moggaafattus Empaayiraa mootii afaan qawween mirga uumamaa fi dimokiraasii uummattoonni qaban ukkaamsuun bulchaa turtee fi jirtuudha malee mootummaa uummataa taatee hin beeknedha. Itoophiyaa keessatti sirnootaa fi murnoonni wal duraa duubaan aangoo siyaasaa politikaala paawar dhuunfatan cuftinuu akkamitti aangoo dhuunfatan afaan qawween tikfatanii gadaa bulchiinsa isaanii itti dheereffatan malee mootummaa uummataan filaman uummataaf filaman government by the people for the people ta'anii hin beekan. Empaayiraa Itoophiyaa keessatti aadaan sirna dimokiraasii diriirsuun jaarmiyaalee ilaalcha siyaasaa garaa qaban paartiilee morkattootaa hirmaachisuun waliin mari'achuu fi paartiilee mormitootaa waliin ilaa fi ilaameen araara buusuun uummattootaaf nagaa waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu buusuu hin baratamne. Inumayyuu akka abaarsaatti ilaalama. Bittoonni biyyattii rakkoo politikaa biyyattiin qabdu yookaan gaaffii sabootaa irraa ka'u qaroominaan karaa nagaan keessummeessanii furmaata karaa nagaa waara'iinsa qabu itti soquu irra lola filatuu fi waraana babal'isuu aadaa godhatan. Kanaaf Itoophiyaan waraanaan ijaaramte waraana keessa jiraatti kan jedhameef. Murni har'a aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfate biltsiginnaan jaarmiyaalee siyaasaa gaaffii jiruuf furmaata siyaasaa karaa nagaa qaban yaada biyya tarkaanfachiisuu fi biyya sabaaf sablammootaaf taatu ijaaruuf mul'ata qaban waliin mari'achuun rakkoo walxaxaa biyyattiin keessa seente furuun hanqannaan miseensotaa fi hoogganoota jaarmiyaalee siyaasaa duchatti korkodee hidhe. Hidhuu qofa osoo hin taane erga hidhe ammoo haqa isaanii sarbeen murtoo seeraa malee murtoo dabaan manneen hidhaa keessatti hiraarsaara. Warra murna piipiin haqa dhabanii cubbuun haqaaqamanii korkodama hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran keessa hoogganoonnii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo isaan tokko. Gama kaaniin humna baankii fi taankii harkarraa qabutti dhimma bahuun waraana injifachuu hin dandeenyetti seenuun lola irraa jalaan geggeessaa turee fi jiruun uummata meeshaa maleeyyii irratti duguuggaa sanyii geggeessaara. Araarri fakkeessii fi kebeebsaan kaabatti ta'es wareegama lubbuu uummata nagaa miliyoonotaa booda tapha siyaasaa boqonnaatti argachuuti malee araara hundee haqa uummataa dabaan haqaaqame galchuu fi nageenya waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu buusuuf ta'e miti. Dhugaa kana waan yeroon oolee bulee as baasuuf taa'uudha. Keessaayyuu sirnoota nugusootaa fi abbootii irree darban caalaa murni abbaa irree har'aan tana afaan qawween uummattoota bulchaa jiru kan jijjiirama dhiigaa fi lafee qeerroo Oromoo fi sabaa fi sablammootatiin noobeelii nageenya argate bara bulchiinsa isaa waggoota 5 darban kana keessa duguuggaan sanyii jiinosaayidii fi sabaan uummata foyanii qe'ee fi qabeenya irraa buqqisu ethnic cleansing daraan hammaate. Waan ta'eef uummanni keenya alaa fi keessaa lammiileen Oromiyaa sabaa fi sablammoonni hawwii dimokiraasii, walqixxummaa, bilisummaa, walabummaa fi mirga abbaa biyyummaa qabdan yeroo kamiyyuu caalaa yeroon kun yeroo itti of ta'uu fi wal ta'uun mirga uumamaa fi dimokiraasii keessan murna gabroomsaa kanaan sarbamtan deebifattan malee yeroo itti ofirra ciisuu fi walirra ciisuun bineensa afaan banee isin nyaataa jiru jala teessanii miti. Murna biltsiginnaa gabroomsaa afaan jijjiiratee duguuggaa sanyii isin irratti geggeessaa jiru irraa jijjiiramni eeggamuu fi abdatamu akkuman turre ammas gonkumaa hin jiru hin jiraatus. Diina inni kaasi ajjeesu waan komattuu fi irraa eeggattus hin jiru waan ta'eef. Kanaafi
alagaa fi dukkanattiin dhukkubsatan kan jenneef. Wallenni se gurra koti.
waan seeneedhaatti awwaalaa lallabde lafeen goottaniiti. Dhaloonni arraa ta'anii dhaammatan adaraa. Tolee dhageenye, tolee dhageenye, tolee dhageenye, tolee dhageenye osoo dhageenyuu dachiin suphinu. Dhummaa kan laallee dhaloonni arraa ta'anii dhaammatan adaraa. Tolee dhageenye, tolee dhageenye, tolee dhageenye, tolee dhageenye osoo dhageenyuu dachiin suphinu. Sagaleen dhagaya duuba kooti walleenni see guuba kooti. Waan seeneedhaatti awwaalaa lallabde lafeen goottaniiti. Sagaleen dhagaya duuba kooti walleenni see guuba kooti. Waan seeneedhaatti awwaalaa lallabde lafeen goottaniiti. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuraarra geenyee jirra. Jaarmiyaan mirgoota namoomaaf falmu kan idil addunyaa Human Rights Watch haala qabaa mirgoota biyyoota addunyaa ilaalchisuudhaan gabaasa waggaatti bana baasee jira. Gabaasa kana keessa haala impaayera Itoophiyaa keessaa irratti fuulleffatuun kan qindeessine akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Muuziqaa ce'umsaa kanaan itti dhiyaadha. Jaarmiyaan mirgoota namoomaaf falmu kan idil addunyaa Human Rights Watch haala qabaa mirgoota biyyoota addunyaa ilaalchisuudhaan gabaasaa waggaa tibbana baasee jira. Gabaasa kana keessaa haala impaayera Itoophiyaa keessaa irratti fuulleffachuun kan qindeessine akka itti aanutti dhiyeessina. Nu hordofaa. Gabaasaan waggaa kan 33ffaa Human Rights Watch haala qabaa mirgoota namoomaa biyyoota 100 olii ilaalchisee baase kun hojii qorannoo bal'aa hojjettoonni dhaabbatichaa fi falmitoota mirga namoomaa biyya keessaa waliin walitti dhiyeenyaan 2022 keessa hojjetan kan calaqqisiisu tahuu hubachiise. Dhaabbatichi haala impaayera Itoophiyaa keessaa wayita ibsu waldhabdeen hidhannoo waggoota lamaaf kaaba Itoophiyaa keessatti adoolessa 2020 eegalee lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuu itti fufeera jechuudhaan eegale. Itti fufuunis adoolessa keessa qaamoleen waraanaa gurguddoon waliigaltee irra ga'uu addeessee humnoonni nageenyaa kan gama mootummaa fi gareelee hidhannoo keessumaa Oromiyaatti miidhaa hamaa akka raawwatan ibseera. Waldhabdee fi jeequmsa naannolee impaayeratti hedduu keessatti uumame hongee fi gogiinsa uumameen walitti dabalamee namooma ulfaataa addunyaa irratti isa guddaa ta'e tokko hammeessee jira. Kanarraas bara darbe namoonni miiliyoona 20 ol gargaarsa namoomaa kan isaan barbaachisu ta'uu gabaasni kun kan eere yoo ta'u, lammiileen kunneenis gargaarsa isaan feesisu dhabuun yaaddoo jabaa keessa akka jiran ni beekama. Dhiha Oromiyaatti lola humnoota mootummaa fi gareelee hidhatan gidduutti uumameen gama hundaan miidhaa hamaan dhaqqabuu gabaasa tibbana baaseen kan eere Human Rights Watch gaazexeessitoonni, dhaabbileen hawaasa siivikii fi namoonni ummataaf dubbatan biyyattiitti yeroo yeroon haala gabaasuuf rakkisaa fi daangeffamaa ta'etu isaan mudata jedhe. Kaaba Itoophiyaa keessatti akkasumas Oromiyaa keessatti qaamonni wal waraanan seera addunyaa cabsuu ragaaleen baay'achaa dhufanis sochiin mootummaan miidhaa yeroo darbee fi amma uummatarra gahaa jiru ilaalchisee itti gaafatamummaaf godhu gahaa kan hin taane
akkasumas iftoominaa fi to'annoo walabaa kan hin qabnedha jechuun yakka murna bilxiginnaa saaxila. Lola kaaba biyyattiitti deemaa tureen godina lixa Tigraayitti duulli duguuggaa sabaa yakka dhala namaa irratti raawwatamu uummata Tigraay irratti qondaalota haaraa muudamanii fi humnoota nageenyaa fi milishoota naannoo Amaaraatiin geggeeffamuu ture kan jedhee gabaasni kun haleellaa diroonii mootummaan amajjii 7 mooraa mana barumsaa Daddabiitti kan lammiileen Tigraay lixa Tigraay irraa buqqaan kumaatamaan lakkaa'aman keessummeessu keessatti raawwatameen yoo xiqqaatee lammiileen nagaa 57 du'uu fi 40 ol ammoo madeeffamuu ibse. Gabaasni hagayyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii bahe rakkoo nyaataa hamaa Tigraay keessatti mul'ate kan ibse yoo ta'u, naannolee qorannoo kanarratti himataman keessaa dhibbeentaan 89 keessatti wabii nyaataa dhabuu fi daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e 3 keessaa tokko hanqina nyaataa cimaa akka qaban ibseera. Dabalataan lolli kaaba biyyattii naannoo Affaarittis balaa guddaa dhaqqabsiisuu kan eere gabaasni kun kanaafis adda durummaan humnoota mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota akkasumas waraana Eertiraa sirna PP tumsuuf duula geggeessee gaafatamoo taasise. Sadaasa 2022 mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi aangawoonni Tigraay marii guyyoota 10f gamtaa Afrikaan durfamuun hordofuun biyya Afrikaa kibbaatti waliigaltee diinummaa dhaabuu irra ga'aniiru jechuudhaan lolli kaaba biyyattii deemaa ture dhaabbachuu ifa godhe. Wayita lolli kaaba biyyattii waliigaltee araara murna PP fi humnoota Tigraay booda tasgabbaa'uun himamaa jiru kanatti haalli Oromiyaa keessaa akkaan suukanneessaa fi yaaddessaa ta'aa dhufuus gabaasni Human Rights Watch ibsee jira. Naannolee jeequmsi tasgabbii dhabiinsii fi walitti bu'iinsi mudatan biroo keessatti ajjechaan seeraan alaa, hidhaan jumlaa, hidhaan fedhii malee fi jeequmsi namoota nagaa irratti raawwatameera. Akka kanaanis waxabajjii 14 humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi gareewwan hidhattoota adda bilisummaa Gaambeellaa waliin magaalaa guddoo naannoo Gaambeellaatti walitti bu'anii humnoonni mootummaa magaalattii erga to'ataniin booda sakatta'iinsa mana manaa geggeessuun jiraattota gareewwan hidhatan waliin tumsuun shakkaman jumlaan haala suukanneessaa ta'een guyyaa saafaa ajjeesuu ibsa gabaasni kun. Kutaalee Oromiyaa sababa sochii mootummaan waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwateen lolli yeroo dheeraa mudatee jira. Jalqaba baatii Sadaasaa keessa humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli cimee kan ture yoo ta'u, sababa lolaa fi haleellaa qilleensaatiin lubbuun namoota nagaa akka darbe gabaafameera. Lixa Oromiyaa keessatti qabsaa'onni naannoo Amaaraa irraa Oromiyaatti ce'an godinicha keessa socho'aa akka turan gabaafamee jira jechuudhaan duula weerartoonni sirna Minilik faannoo baanaman Abiyyiin bobbaafamuun Oromiyaa keessatti yakka raawwachuu sirnichi haguuguuf yaalaa jiru saaxila gabaasni kun. Yakka ajjecha suukanneessaa fi manca'iinsa qabeenyaa uummata dhaqqabaa jirutti dabalee akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasetti jeequmsa Oromiyaatti mudateen lammiileen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaanii biyya da'oo dhabanii faca'uu fi buufataalee fayyaa dabalatee bu'uuraaleen misoomaa mancaafamuun akkaan dabalee jira. Dhuma baatii ji'a Bitootessaa keessa gareen hidhate Al-Shabaab magaalota humnoota addaa naannichaa keessummeessan 3 naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti weerara kan raawwate yoo ta'u, waggoota kurnanii oliif haleellaan akkanaa kan jalqabaatu dachee Itoophiyaa irratti raawwatame jechuun empaayiratti keessatti babal'achuu jeequmsaa ibsame. Human Rights Watch gabaasa waggaa kan 2022 jidduu kana baaseen dhimmi bilisummaan yaada ibsachuu miidiyaa fi gurmaa'uu Itoophiyaa keessaa irratti wayita ibsu aangoonni gaazixeessitoota hedduu to'annoo jala oolchuun ajajni mana murtii akka gadhiifaman kennamus torban hedduudhaaf himannaa malee hidhaniiru jechuudhaan hojjettoonni miidiyaa impaaretti keessatti seeraan ala ajaja murna PPtiin hiraarfamuun itti fufuu addeesse.
Kanaafis wayita ragaa kaa'u Sadaasa 2021 keessa aangawoonni gaazexeessitoota Oromiyaa News Network Dassuu Duulaaf Biqilaa Amanuu kanneen walitti bu'iinsa Tigraay fi Oromiyaa keessaa gabaasan to'annoo jala oolchaniiru. Dassuu fi Biqilaan hanga eebilaatti himannaa sirnaa malee hidhamanii kan turan yoo ta'u, abbootiin alangaa yakka heera mootummaa faallessuun himatanii adabbii du'aa gaafatan jechuun yakka gaazexeessitoota Oromoo sabboontoota kanneen irratti raawwatame akka fakkeenyaatti eere. Itti fufuunis aangoonni walakkeessa baatii Sadaasaa keessa Dassuu fi Biqilaa gadhiisuus ibse. Dabaluudhaanis gaazexeessitoonnii fi namoonni dhuunfaa seeneffama qeeqa yookaan kan mootummaa federaalaa irraa adda ta'e dhiyeessan doorsisni hidhaa fi ari'amuun isaan mudatu hidhaa caamsaa 19 hanga jalqaba baatii adoolessaa jidduutti gaazexeessitoota 19 irratti raawwatamee fi aangoonni federaalaa beekamtii Tom Gardner gabaasaa ikoonomistii Finfinnee ofirraa deebisuun biyya keessaa ari'uu akka ragaatti kaasee jira. Gabaasaan Human Rights Watch haala mirgoota namooma Itoophiyaa keessaa bara 2022 ilaallatu kun adeemsa seeraa fi mirga dhaddacha haqaa biyyattii irratti qorannoo taasiseen ji'a amajjii keessa mootummaan himannaa namoomaa mormitoota siyaasaa ol'aanoo hedduu kanneen akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fi Iskandar Naggaa dabalatee kanneen aangawoonni ji'a waxabajjii 2020 ajjechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa booda ukkaamsanii turan kuffisee turuu ibse. Haa ta'u malee sirnichi hoogganoota qondaalotaa fi miseensota ABO hanga ammaatti seera biyyattii maqaafis ta'u jirullee cabsuun hidhaa keessa tursuu ibse. Qabsaa'onni mormitoota siyaasaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo ABO irraa bara 2020 irraa eegalee hidhaman ajajni abbaa seeraa irra deddeebiin mirga wabiitiin akka hiikaman ajaja kennus hidhaa keessa jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa waggaa 2tti siqe erga hidhamee booda caamsaa 25 gadhiifamus hoogganoonni fi miseensonni ABO biroon hidhaa keessatti sarbamni mirgaa hamaan isaan mudachuu itti fufee jira. Gariin isaanii sababa kunuunsa fayyaa gahaa dhabuu irraa kan ka'een dhukkubsachaa jiru jedha gabaasni Human Rights Watch. Itoophiyaan lammiilee qeerraa buqqaanii biyyuma keessaa godaanuuf dirqaman buqqeensa keessoo bal'aa mudachuu akkuma itti fufteetti jirti. Harki guddaan buqqeensi lammiilee kunis wal waraansa gareelee hidhattootaa fi mootummaa jidduutti deemu furmaata waakkatamee akkasumas gogiinsaa fi balaawwan uumamaa biroo irraa ta'uu kan eere gabaasni waggaa Human Rights Watch baase kun hanga bitootessa 2022tti akka biyyaatti namoota miiliyoona 2.8 kan tana dura qeerraa buqqaan dabalatee Itoophiyaatti buqqaatiin biyya keessaa IDPs miiliyoona 5.6 ta'uutu ibsame. Buqqaatonni kunneen bakkoota itti buqqaanii fi kaampiiwwan keessatti dahatanitti walitti bu'iinsii fi jeequmsi biyyattii keessatti uumameen ajjeefamuu fi miidhaa adda addaa mudatuu akkasumas dahoo fi wantoonni jireenya itti dhimma bahan duraa barbadeeffamuu fi dhiibbaan garaagaraa isaan mudatuus gabaasni kun ragaalee tuquun hubachiisee jira. Yakka Itoophiyaa keessatti addattammoo erga lolli kaabaa waliigaltee irra gahameen xumura argateen booda duula Oromiyaa irratti fuulleffateen miidhaan dabalataa suukanneessaan lammiilee irra gahaa jiraachuu gabaasni Human Rights Watch ibseera. Kunis qaamota idil addunyaa irraa xiyyeeffannaa gahaa akka dhabe'eere. Lola biyyattii keessatti babal'ataa jiru hordofee miidhaan dhaqqabaa jiruu fi gaaga'amni caalu as deemaa jiru hawaasa addunyaarraa tarkaanfii hatattamaa fudhatamuu fedha jedhu dhaabbileen mirgoota namoomaa. Itoophiyaa keessatti tattaaffii hawaasni idil addunyaa hokkarri akka dhaabbatu akkasumas mariin sirnaa akka eegalamuuf mootummaa Itoophiyaa fi aangawoota Tigraay gidduutti taasifame bara 2022 keessa harka caalu bu'aa xiqqaa argamsiiseera. Kallattiin kan hirmaatan ergamtoota adda addaa kan gaanfa Afrikaa, gamtaa Afrikaa AU, Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii turan. Waliigaltee qaamolee waraanaa lamaan Sadaasa 2 irra ga'een booda gargaarsi namoomaa fi
tajaajilli bu'uuraa Tigraayiif deebi'uu eegalus itti gaafatamummaa irrattis ibsi sirnaa akka hanqatuu fi hordoffiin mirgaa cimaan deeggartoota idil addunyaa ijoo ta'aniin barbaachisaa ta'uu isaa gabaasni Human Rights Watch ifa godheera. Mootummaan Itoophiyaa waamichaa fi dhiibbaa hawaasa addunyaa lagatuun duula addatti Oromoof Oromiyaa irratti geggeessaa jiru itti fufuun madda jeequmsaa fi gaaga'ama biyyattii darbees godinichaa ta'uu michuu isaa Eertiraa affeeree golama uumuun ifatti agarsiisaa jira. Ameerikaan amajjii bara 2022 irraa kaasee mirgoota daldala Itoophiyaan seera carraa guddina Afrikaa Agawaa jalatti argatte addaan kute. Akkasumas qoqqobbiin imalaa fi hariiroon hedduunis Itoophiyaa fi aangawoota ishee akkasumas michuu sirnichaa Isaayyaasii fi Eertiraa irratti dabarfamuu gabaasni Human Rights Watch tuqee jira. Kanatti dabalee michoonni Itoophiyaa idil addunyaa hedduun erga walitti bu'iinsi ka'ee as gargaarsa namoomaa biyyattiif taasifamu dhaabsisuus tuqee kunis lammiilee gargaarsi dhaqqabuu malu irratti dhiibbaa qabaachuu ibse. Gama kaaniin Oromiyaan ammayyuu duula waraanaa daran babal'ifamee fi goolama hamaa keessa akkuma jirtutti itti fuftee argamti. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti ajjechaan suukanneessaan hiraarri lammiilee barbadaa'insi qeef qabeenyaa ummata akkasumas hidhamuu fi dararamuun jabaateetuma itti fufe. Hawaasni addunyaa ija gurra isaa lola kaabaa irra qofa gochuun kan waggoota dheeraan xiyyeeffannoo fi furmaata waakkatame lola mootummaa Itoophiyaa fi qabsaa'ota Oromoo addatti adda bilisummaa Oromoo fi sirna impaayera Itoophiyaa jidduutti deemaa jiru caqasuu dhabuun rakkinicha daraanuu walxaxaa taasisee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti deemaa jiru addunyaarraa dhoksuuf yaalamus daranuu cimee itti fufuun hanga gaaffiin ka'e furmaata sirnaa hin argannetti Itoophiyaattis ta'e godina gaanfa Afrikaatti nagaan waaraan akka hin mirkanoofne hundaaf agarsiisaa jira. Hawaasni addunyaa ija isaa lola kaabaa dhaabbateerra kaa'e as deebisuun walwaraansaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa isa guddicha ta'e Oromiyaa fi saba wayyaba Oromoo irratti deemaa jiruuf xiyyeeffannaa malu laachuu qaba jedhu falmitoonni mirgaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa kan bara 2022 ilaalchisuudhaan gabaasaa dhaabbanni mirgoota namoomaa Human Rights Watch tibbana baasa irratti hundaa'uun qophiin qindeeffannee kanumaan xumuramee jira. Horaa bulaa deebanaa ani Ibsaa Gaaddisaati.
Dhagaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti wajjin taatanii qophiilee keenya waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo roobii dhufuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.